raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Waxabajjii 19 bara 2022 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggarirraa oduu keenya dilbata galgalaaf qabanne isin dhageechifnaa an Gurmeechaa Gammachuuti. Obboleessi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa ajjeefame. Ajjeechaan Gambeellatti dhalattoota Oromoo irratti raawwatame seenaan goolii diimaa bara 1969 hanga 1972 ture deebi'aa jiraachuu mul'isaa jedhe kaafaa'oon kunniin hangafoota oduu keenyaarraati amma tokko tokkoonan isinitti hima. Obboleessi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa magaalaa Naqamtee keessatti waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsame. Odeessi magaalaa Naqamtee irraa raadiyoonii Dirree Shaggar ga'e akka addeessutti obboleessi qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa barataa hundaa ol Beenyaa waxabajjii 17 bara 2022 magaalaa Naqamtee keessatti waraana mootummaatiin ajjeefameera. Hundaa ol Beenyaa eegoo yookiin quxisuu qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa ta'uu kan himan maddi keenya magaalaa Naqamtee keessatti kutaa 12ffaa barachaa osoo jiru jimaata galgala naannoo yuunivarsiitii Rift Vaalii fuulduratti badii tokko malee waraana mootummaatiin ajjeefamuu himaniiru. Jimaata galgala magaalaa Naqamtee naannoo yuunivarsiitii Rift Vaalii dhukaasni osoo walirraa hin citin daqiiqaa dheeraadhaaf dhukaafamaa turuu kan himan maddi keenya yeroo sanatti sagalee dhukaasaa dhaga'uu malee dhukaasni maaliif akka banamee fi eenyu akka ajjeefame hin beekne jedhan. Sanbata xiqqaa akka lakkoofsa biyyattiitti toora sa'aatii 4 booddee dhukaasa baname sanaan lubbuun namaa darbuu akkaan oolee shakkamaa turuu himanii boodarra hundaa ol Beenyaa namoota ajjeefaman keessaa tokko ta'uu akka adda baafatan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Hanga gabaasni kun qindaa'utti namoonni biroo ammaaf eenyummaan isaanii hin beekamin dhukaasa baname sanaan ajjeefamuu akkaan oolee shakkiin jiraachuu himaniiru. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa shira mootummaa Bilxiginnaatiin erga hidhamanii waggaa 2 ta'uuf jiran kan jedhan maddi keenya yeroo garaagaraatti maatiin isaanii ukkaanfamanii hidhamaa akka turan himanii amma gara ajjeechatti tarkaanfatee jiraachuu himan. Dhumarrattis erga magaalaa Naqamtee keessatti dhukaasni banamee lubbuu namaa galaafatee asitti magaalattii keessa nagaa fi tasgabbiin tokkollee akka hin jirre ibsaniiru. Kan gabaasee Wabii Waaqoti. Sababa humnoota hidhatan adamsuutiin ajjeecha murtii malee lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru biyyattiin seenaa fokkisaa goolii diimaa baroota 1969 hanga 1972 ture keessa deebi'aa jiraachuu kan mirkaneessu ta'uu Koongireesii Federaalawaa Oromoo ibse. Koongireesii Federaalawaa Oromoo ajjeechaa tibbana hidhattoonni mootummaa Gambeellatti namoota nagaa irratti raawwatan ilaalchisee ibsa baaseen naannoo Gambeellatti dhalattoonni Oromoo deeggartoota ABO Shanee jedhamuun adamfamanii ajjeefamaa jiraachuu fi dargaggoon Oromoo hidhannoo hin qabnee fi uffata sibiilii uffate tokko harkisaa duubatti hidhamee magaalaa jidduutti hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu eega mirkaneessee booda ajjeechichi seenaa xuraawaa fi suukaneessaa bara sirna bulchiinsa mootummaa dargii kan yaadachiisuu fi sadarkaa qaroominaa lammiilee daran duubatti kan deebise ta'uusaa eeruun mootummaa hidhattoota kanneen bobbaasee hadheeffatee komateera. Qaamoleen hidhatan haleellaa magaalaa Gambeellaa keessatti taasisan hordofuunis humnoonni mootummaa duula taasisaa jiranii lammiileen nagaa lakkoofsan hedduu ta'an seera malee ajjeefamaa jiraachuu kan addeesse kaafaa'oon mirga heeraa dhalattoonni Oromoo bilisummaadhaan naannicha keessa jiraachuu haala faallessuun sabaan adda baafamanii deeggartoota ABO Shanee jechuun adamsamanii ajjeefamaa osoo jiranuu dubbi himaan mootummaa naannoo Gambeellaa garuu dhukaasa qaamolee hidhatan gidduutti deemaa tureen rasaasni miliquun lammiileen nagaa ajjeefaman jechuun sirrii akka hin taane eereera. Lolli hidhattoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasifamaa jiru guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa dhufuu kan ibse kaafaa'oon torbanoota lamaan darban keessa godinaalee Oromiyaa kanneen akka Shawaa Bahaa, Aanaalee Fantaallee fi Boosat, Oromiyaa Lixaa, Dambidolloo fi Gimbiitti lubbuu fi qabeenya lammiilee nagayaarraa miidhaan dhaqqabaa jiraachuusaa jiraattonni naannichaa komataniiru jedheera. Walitti bu'iinsa kanaanis qonnaan bultoonni tasgabbii dhabuun waqtii qonnaa kana qotachaa waan hin jirreef miidhaa beelaa marsaa birootiif saaxilamuu akka danda'u sodaa qaban ibsachaa jiraachuu kaafaa'oon addeesseera. Liiban Jaarsotu qindeesse.
Oduu keenya ittaanuun aanaa hidhabuu abootetti hordoftoonni amantii waaqeffannaa galma keessaa ukkaaffamuun hidhaman. Godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootetti hordoftoonni amantii waaqeffannaa galma amantii waaqeffannaa keessaa waraana mootummaan ukkaanfamuun ibsame. Namni hidhamuu waaqeffattoota kanaa quba qaban tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti hordoftoonni amantii waaqeffannaa yeroo garaagaraatti hidhamanii gadhiifamaa turuu eeranii marsaa kanaanis waraanni mootummaa waxabajjii 14 bara 2022 galma keessa seenee qabu himan. Yeroo garaagaraa akkuma dhaabbata amantii kamiyyuu waaqeffattoonni halkan galma bulanii hojii dhaabbatichaa akka hojjetan kan dubbatan maddi kun waraanni mootummaa halkan galma seenee namoota kanneen balleessaa tokko malee ukkaamsee akka hidhe himan. Hordoftoota amantii waaqeffannaa Salaaletti yeroo baay'ee dhiibbaa guddaa irratti gaggeeffamaa ture. Galmoota amantii waaqeffannaa aanaa hidhabuu abootee irratti dhiibbaa guddaa ture. Armaan dura yeroo baay'ee karaa miidiyaa hawaasaa karaa fuula dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaas darbaa ture. Yoo tana baatii tokkoon dura waaqeffattoota hedduu bulchiinsa magaalaa Ejereetti hidhamanii turan gallakkisanii turanii. Ammas deebisanii gaafa waxabajjii 14 bara 2022 kan hidhanii. Namoonni hidhaman kun immoo dabaree isaaniitti galmatti hojii amantii waaqeffannaatiif galma buluunis hin jira. Galmi isaatiin hojii amantii waaqeffannaa geggeessaa. Kanumaaf halkan itti dhufaniiti kan amma namoota kana qabanii. Namoonni kunneen Abboomsaa Asaffaa, Balaa Jimaa, Asmaraa Ifaa, Bulloo Bahaaruu, Taaddaluu Toleeraa fi Badhaatuu Nagaasaa kanneen galmicha keessatti itti gaafatamummaa hojii qaban ta'uu ibsanii yeroo ammaa qorannoo tokko malee waajjira poolisii aanaa hidhabuu abootee keessatti hidhamanii jiraachuu dubbatu. Qonni kunis maqaan isaanii Abboomsaa Asaffaati, barreessaa kutaa barnootaa galma hundee ganamaati. Lama Balaa Jimaa, itti aanaa barreessaa kutaa barnootaa galma hundee ganamaati. Sadaffaan Asmaraa Ifaati, barreessaa kutaa hojii raawwachiiftuu galma hundee ganamaati. Afur Bulloo Bahaaruu, 5 Taaddaluu Toleeraa, 6 Badhaatuu Nagaasaa. Isaan kun immoo miseensota galma amantii waaqeffannaa hundee ganamaati. Qabamanii waajjira poolisii aanaa hidhabuu abootee jiru. Maaliif akka qabamanis maal akka jedhamanis haga onasitti galmaa itti adda hin baafanne jechuudha. Armaan durallee waaqeffattoota bifuma kanaan hidhaa akka turan himanii humna dargaggeessaa waan taataniif ni shakkamtu jechuun galma akka hin deemne akeekkachiisaa turuu himuun adeemsichi sodaa namoota waa'ee Oromoo fi Oromummaa leellisan irraa qaban akka ta'e dubbatu. Galma amantii waaqeffannaatitti deebiinaadha jedhaniiti. Armaan duras yeroo adda addaa qaban gallakkisaa turanii waaqeffattoota shakkii isinirraa qabna, isin dargaggoota baay'inaan qeerroodha waan jedhani kan isaan kaasaa turanii akka bulchiinsa aanaa saniititti. Kun immoo namuu mirga amantii gaggeeffachuu umurii kana waan sana waan jedhamu hin qabu. Wanni isin dubbattan afaan Oromootiin aadaa Oromoo fakkaata. Wanni isin geggeessitanii waan eenyummaa Oromoo irratti xiyyeeffatu fakkaata. Kadhannaa wanni adda addaa agartee wanni hafuura fakkaatu wanni mormatti hidhatan masqalii fakkaatu wanni adda addaa hin jiru dhuunka. Amantii waaqeffannaa akka amantii biraa barnoota mataa ishii qabdii, duudhaa mataa ishii qabdii sirna ittiin geggeeffamtu mataa ishii qabdii. Isa kana irra darbaniiti amma akka amantii biraa keessatti beennu amantii kana keessatti wanni agarru hin jiru, wanni dhageenyi hin jiru. Kanaaf isin shakkineedhu yeroo adda addaa irra deddeebi'anii mana sakatta'aa turanii galma sakatta'aa turanii wanni isaan argatan hin jiru, wanni isaan shakkatan tokkichi wanni achitti argame. Waggoota 8 darban kana keessas bifuma amma jiruun hordoftoonni amantichaa dararamaa turuu kan eeran namni kun ammallee Shawaa Lixaa aanaalee Cobii, Jalduu fi Adaa Bargaa akkasumas Shawaa Ba'aa aanaa Boosat keessatti waaqeffattoonni hedduun hidhamanii jiru jedhan. Sababiin gochi kun waaqeffattoota irratti raawwachaa jiruuf waan afaan keenya waa'ee keenya barannee wal barsiifnuufi jedhan. Erga amantii waaqeffannaa kun bifa kanaan ijaaramee guutuu Oromiyaa keessatti sochii amantii waaqeffannaa geggeessuu eegalee haga irraatti waggoota 8 dabarsine kanatti miseensi amantii waaqeffannaa mana dhaabameen beeku beektee galmoota garaagaraa irraa godina garaagaraa irraa aanaa garaagaraa irraa yeroo garaagaraatti hidhamuu hin hiikamu amma soo fudhatte bari Shawaa Lixaa keessatti aanaa Jalduu, aanaa Cobii akkasumas immoo aanaa Adaa Bargaa keessatti waaqeffattoonni hidhamanii jiru. Amma geggeessitoonni sadarkaa konyaatti jiran sadarkaa olaanaatti jiran namoonni hidhamanii jiru. Aanaa Boosatti galmoota irraa namoonni hidhamanii jiru. Ji'a tokko, ji'a waggaa tokko odoo mana murtiin hin dhiyeessin yakki keessan kana odoo hin jedhamin gadi lakkisu. Aggaamin yeroo garaagaraatti waaqeffattoota irratti godhamu eenyummaa Oromoo balleessuuf ifaajjii taasifamu akka ta'e ibsanii waaqeffattoonni haala kam keessattuu dhimma amantii isaanii jabeeffachuurraa of booddee akka hin deebine dhaamanii galmi amantii waaqeffannaa akkuma mana amantii biroo kabaja waan qabuuf qaamni mootummaa akkuma barbaadetti seenuu akka dhaabus gaafataniiru. Furmaanni waan kanaa of ta'u akka ta'een beeku, jireenyi Oromoo of ta'uu keessan akka ta'een beeku, barnoonni amantii waaqeffannaa nu barsiifte agartee obsuu, wal
walii dhoksuu wal gorsuu dhimma eenyummaa teenyaa dhimma lafaaf lafee kanaati waan ta'eef amantii waaqeffannaa duudhaa fi aadaa fi calaqqee eenyummaa Oromooti waan ta'eef agartee wanti kamiyyuu waaqeffattoota haamlee cabsee duwwatti deebisuu hin danda'u. Nuti kan jennu mirga amantiin tokko qabu qabaachuu qabna. Mirgi keenya nu kabajamuu qaba. Galmi amantii waaqeffannaa akkuma manneen amantii biroo ulfoodha. Ulfinni kennamuufii qaba. Qaamni fedhe yeroo fedhetti kan galma keenya saamicha tokko irratti geggeessu akka nurraa dhaabbatu gaafan. Dhumarrattis waaqeffattoonni barnoota amantii waaqeffannaa barachuu fi barsiisuu akka itti fufan dhaamuu maddiitti xiyyeeffannaa waaqeffattoota irratti godhamaa jiru uummanni Oromoo akka quba qabaatu dhaamaniiru. Akkasumas qaamoleen nageenyaa mootummaa haala jibbinsa amantichaa calanqisiisuun galma seenurraa akka of qusatan gaafataniiru. Waaqeffattoonni jajjabina armaan dura agarsiiftan ciminaaf cichoomina hubannoo qabdaniin injifannoo guddaan beekumsaan waan ta'eef barnoota amantii waaqeffannaa wal barsiisuu, hubannoo amantii waaqeffannaa, nagummaa amantii waaqeffannaa hubachiisuu, aarsaa barbaachisu kaffaltanii akka waan kana galmaan geessanan kan jedhuun fi qaama biraati hawaasa keenya Oromoodhaaf illee waan kana akka quba qabaattan wanni kun eenyummaa keessanii, aadaa keessanii, afaan keessanii, heera keessan qabdii, gadaa of keessaa qabdii akka jajjabeessitanan jiraanii qaamoleen nageenyaa namumti tokkoo fi hordofaan amantii biraa waggaa quba nutti qabe utaalee galma amantii waaqeffannaa seenuu fi waaqeffattoota jedhu kanneen immoo yoo Oromoo taatan haqni sunillee keessaa qabdan akaakota abaabota keessaniiti daangaa kana nutti darbuu kana xiqqeeffadhaa kan jedhuun dhaamaa fi wabii waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin Wallootti namoonni waraana bilisummaa Oromoo qallabdu jedhamuun hidhaman mana hidhaa keessatti maallaqa gaafatamaa jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf Walloo aanaalee garaagaraa keessatti bobbaafaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun jiraattota nagaa dararuu maddiitti namoota waraana bilisummaa Oromoo qallabdu jechuun aanaa baatee keessatti mana hidhaatti darbatan kaffaltii maallaqaa gaafachaa jiraachuun dhaga'ame. Jiraattonni Walloo raadiyoon Dirree Shaggar dubbise akka jedhanitti manguddoon ganna 80 osoo nafin waraana bilisummaa Oromoo qallabdu jedhamuun kan hidhama yoo ta'u mana hidhaa keessaa bahuu yoo barbaadan maallaqa kaffaluun dirqama ta'uu itti himamaa akka jiruu fi yoo kanan taane garuu dararaa olaanaatiif saaxilamanii jiraachuu dubbatan. Jiraatan aanaa baatee tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti qonnaan bultoonni sababni kijibaa itti dhoobamee dabaan mana hidhaatti darbataman rakkoo guddaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni 20 tibbana aanaa baatee ganda jaldeettii keessatti waraana bilisummaa Oromoo qallabdan jedhamanii hidhaman mattayaadhaan qarshii 5,000 kaffallee hidhaarraa akka hin gadhiifamne itti himamuu dubbatan. Aanaa baatee ganda jaldeettii jedhamu irratti namoota gara 20 ta'an qabanii waajjira poolisii gashanii turanii miseensa abbaa tisanii nyaachistanii kan obaasanii kan jechuudhaani namoota san immoo ganda jaldeettii kanarraa namoonni qabsiisa bulchaa gandaatii fi komaandorii obboleeyyan lamaan isaanii bulchaan gandaa komaandoor qabee hidhaa deebi'ee waajjira poolisii kennaa obboleessi bulchaan gandaa immoo deebisee 5,000 fudhatee gadhiisa galii mataa isaanii fudhachaa jiranii namoota akkanaan rakkisaa jiranii. Namoonni waraana bilisummaa Oromoo qallabdan jedhamanii hidhaman badii isaanii malee dabaan akka hidhaman kan dubbatan jiraatan aanicharraa yaada isaanii nuuf qoodan kun kanneen maallaqa qabanii kaffalanii mana hidhaarraa gadhiifaman jiraatanillee kanneen maallaqa hin qabne garuu achuma keessatti gidirfamaa akka jiran himan. Namoonni kun badii qabaatanii osoo hin ta'in namoota kanan waraana nyaachisanii obaasanii jechuudhaan kan hidhaa jiranii namoota qulqulluu qotee bultoota barsiisootinis keessatti argamanii kanaafuu hojii waa takkaallee osoo hin godhin kan namoota qulqulluu jiraatatuudha. Kanaaf namoonni waajjira aanaa baatee waajjira poolisii keessatti kennamanii jiranii namoota maallaqa qaban maallaqa kana nyaatanii gadhiisaa jiranii warri maallaqa hin qabne achuma keessatti dararamaa jiran. Milishaan gandaa waraana bilisummaa Oromoo to'achuuf aanaa baatee mana barumsaa jaldeettii keessa buufatee jiru yeroo hedduu dhukaasa banuu wal qabatee adeemsi baruu fi barsiisuu adda cituu kan himan jiraatan kun gandoota aanaa baatee kanneen akka jaldeettii, Sallaaxee, Eelaam mootummaaf gandoota biroo keessatti maqaa sakatta'iinsan jiraattonni garmalee dararamaa jiraachuu ibsan. Milishaan gandaa walitti guuramee mana barumsaa keessa ta'anii mana barumsaa jaldeettii jedhamurra ta'anii dhukaasa achitti akka leenjii godhatanii maatiin gara barattoonni barumsa gara hordofan dhabaniiranii maatiin hedduun dhukaasa achi keessa godhamu maatii ijoolleen hedduun dhukkubsataniiranii sakatta'insa godhanii namoonni ooruu bobba'uuf sakatta'amee ooruu gala sakatta'amee uummanni bobbaa gala dhoorkamee rakkoo hamaarra jira jechuudha. Gandoota hedduu keessatti wanni kun gandaa akka qophaa'uu eela mootummaa
jaldeetii, sallaatee kana keessatti hedduminaan namoota hedduu dararaa jiranidha. Sochiiwwan hawaasummaa uummanni magaalaa keessatti taasisu irratti ugguraa fi danqaawwan garaagaraa mudachuu isaaniitiin wal qabatee uummanni aanaa baatee rakkoo nageenyaa hamaa keessa akka jiru namni kun himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akka harka kennatuuf manguddoonni aanichaa bosona deemanii akka mari'achiisan taasifamullee milkaa'ina dhabuu isaatiin uummata hidhaa jiraachuu eeran. Rakkoo hamaa keessa jiran jechuun manni godina aanaa keessaa aanaa baatee keessatti rakkoo hamaatti uummata irraan gahaa jira. Qabeenyi uummataa saamamaa jira. Namoonni gara bobba'ee galu dhabeera. Magaalaa keessa namni akka sochoosu dhabeera. Jaarsoliin namoota waraana bilisummaa Oromoo aanaa san keessa socho'u yoo harka kennachuu dhaban deemaa harka kennachiisaa jedhanii manguddoota erganii manguddoota sanii wal agarruu warra jedhee deebii akkanaa deebisee hidhaa jiranii. Fakkeenyaaf ganda gurree kan argamee ture namicha Abdurrahmaan jedhan waggaa 80 olii ta'u guyyaa kaleessaa hidhaniiranii maaliif harka kennachiisuu dhabdan jechuudhaan jaarsoliinis sheekoliinis gara ta'an dhabanii jireenya hamaa keessa jiran jechuudha. Liiban jaarsotu gabaase. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.